Hojii kana Woi kasomne ila si tarana filme tipo so jina sa daga mutta bicara woi ane nama so kan sigen tara kan sigen nona miti namni gasti kana rajulu fi nam jere kasamo ko tadi no ko gasti kan sigen berbaci woi kai kan ko Elias ijoolleen kun Elias ijoolleen kun ji'a lama guutuu sa'aatii sana osoo hojiin galin mana waliin ta'aa turtanii Okay, erga ijoolleen kun ji'a lama hojiin gallee ta'aa turanii al tokko muutii godhatti waan gaafachuu qabuun qaba sila ta'eefi ijoolleen kun ji'a lama erga ta'anii waraqaan isaanii akka faanii keessa galu ni beektaa viizitidha viizitiin faanii miti keessa darbee absondigi akka isaan ta'an yookaan bilookii ta'uu danda'u kan ammoo isaan caala situ beeka ijoolleen hin beekan sila ta'eef maaliif viizaa isaanii ijoollee kanaaf yeroo sanatti maaliif hin dheeressiniif osoo ijoolleen didanii atitti gaafatamummaa qabda sila ta'eef maaliif ijoolleen kun faanii keessa galan poolis kiraansii barbaachisaa ni beektaa maaliif hin dheeressineef viizaa isaanii yeroo sanatti viizaa isaanii kan jee tokko dheeratee jira ergarraa dhumee har'a karaa kennaa oolman ergarraa dhumee ijoollee kun ji'a lama haalli isaanii har'a bashan Berre kuma sekali yo tidak nih erga kuma lama api di pasar gede. Kuma lama api pasar gede contoh berre ini royero. ICP saya nilai takung ke pusat ICP dan. Okay. Amma tipu fasen ijoolleen amma Elias boora dubbatta ijoolleen sadan jechuudha sadan maqaa ijoolleen lama fanii jiru bankisaa kan ijoolleen dubbanne bar. Itti deebina. Ijoolleen sadeen isa waliin mana keessa ta'aa turtan ji'a lama jechuudha. Jira waan isin beekuu qabdanii nu irra dirumne Jeffrey jechuudha. Jeffrey kana keessatti turtii keessatti bakkee irratti deemnee kadhachaa bakka maatii biraallee wanta maatiin qaban hunda gurgursiisnee lafa gurgursiisnee kaan mana qabsiisnee dhugaa rabbi biyyoota jechuudha. Namni kun imbaasii ispoortii sanaan fuudhe malee wanti inni har'a homaa gumaatutti nu godhan jiru. Garuu har'a gaafa miidiyaa irratti bahee haasawaa waan gargaara na jiraachisee waan hangee jechaa jira. Ela waan isin beekuu qabdan ji'a maqaan keenyudha. Sisai maqaan koo. Sisai? Okay, Sisai. Itoophiyaadhaa dhuftanii isa waliin turtanii ji'a lama moo iddoo biraa jiraachaa turtan? Dhugaa rabbi biyyoota jechuudha. Ipoortiidhaan dhufee nu fuudhee mana ijaasaa nu geessee kana caala iyya keessanii gurra keessanii maaliin ooltu maaliin bultu maaloo midhaan waanuma nyaannu hin qabnu inni dhugaa rabbi biyyoota jechuudha nama afaan hin beekne kadhannee kan namni dhiisellee nyaachaa turre jechuudha. Waan isin himachuudha. Kana keessatti guyyaa tokkitti silkii duraan kaasu guyyaa tokkitti gaafatti dubbanne berree makaan dhumne diiruraan jijjiirtu naan poolis kiraansii keessa filadhaan gaafa poolis kiraansiin dhufee ji'a tokko guutuu teenyu bakka maquma hojiiyyuu kan har'a immoo hojii galcheera kan jedhu dhiisaati maqaa hojii biyyatti dhageenye hojii isin galchaa gaafa biyyatti dhageenye gaafa nu maqaa hojii dhuftanii hojiin galle jechuudha biyya kana dhuftanii hojii galtan moo galle maqaa hojii asitti biyyatti dhageenye gaafa nu ji'a afur guutuu hojiin galle jechuudha. Gaafa nu daawwannee hojii nu galchee inni waa'ee hojii maqaatti roobne silkeen nurraa cuma. Waan goonu wallaallee furmaata dhabne kanarraan kan ka'e bakka dhugaa rabbii sadarkaa kadhachuu rageenya irraa ilaas. Wanti isin beekuu qabdan miidiyaa kanarratti haasawnis furmaata keenya miti kan nu gargaaruu qabdan nu gargaaraati gara dhimma ilaallatutti nu dabarsaa kan immoo lakkii dhimmi kun immoo isin ilaallatu jettanii bakka nu deeggaraatti gara biyyaatti nu deebisaa. Filiis furmaata kana malee waan qabnu waan gochuu hin danda'u. Namni ji'a afur guutuu eessa jirtu nuun jechuu nuun jenne har'a immoo miidiyaa irratti dhufee bakkee irratti dhiyeessa nu yaachisuu malee furmaata biraan qabnu. Filiis namni obboleessa obboleessi qabdan nu gargaara bakka. Miira keessaa baati tokkoffaa tasgabbaati miira keessaa baa. Miira keessaa baati tasgabbaati. Ji'a afur guutuu Itoophiyaadhaa akkuma dhuftanii hanga har'aatti dalagaa tokkoyyuu hin galle jechuudha sen. Akkasimi. Kan inni jechuudha ji'a afur yaa'atu hojii galchee miti ijoolleen bira turre hin jirte jechuudha ijoolleen ragaa nu baatu meeqan isaa ragaa nu baay'ina lookshinii erginee fi kan mana argan irraa kanfalanii waan garagaraa bakka nu kanfalanii ijoollee achi nu baastee hagammaatti nu jiraachiste ragaan qabna jechuudha kanama tokkotti garuu gaafa ol bahee haasa'u nuti hojii didee jechuudha nuti hojii ala keessaa malee hojii ala keessaa hojjennu inni dinneen akka inni haasa'u garuu sobuun gatiin qabu waaqa shiritti reebu namti. Kanaaf immoo namni kunis wanta furmaata nuuf godhu sichi tokkitti waan qabu waan ta'eef dhimma ilaallatutti nu dabarsaa yoo immoo bakka nu deeggartu ta'e karaa qaama seeraa bira dhaabadhaati seerri nu deeggaru malee wanta sirriitti jaarsummaa maali bakka dhugaa rabbi yoo ta'e kanama tokkotti wanti nu haasofnu bakka harka nama kanatti deebi'uun barbaannu maaf rakkanne ergineerraa beelofne dheebonne ergineerraa
namni immoo biyya kanatti waan sin dhugaa rabbe jechuudha. Qoonqoon isaatii namni shaawuree toon galiini ji'a lama ji'a tokko bakkee irra taa'uun rakkina amma akka ta'e sin beektu dhugaa rabbi sin caalan beeku jechuudha waa'ee biyya kanaan. Kanaaf iyyuu immoo dhiifamnaa godhaati nu deeggaruu qabdu ta'e karaa dhimma ilaallatu karaa qaama seeraa dhibbaasii ilaallatu ittiin wajjin dhaabadha. Lakkiin danda'amu immoo ta'e gara biyyaatti nu deebisan nu galcha. Yoo immoo karaa seera qabeessaas immoo gara biyyaatti galuu hin danda'amu ta'e immoo poolisiin qabee biyyaallee nu galchu malee dhugaa rabbi baay'ee rakkanne irraa lubbuu adaraa bolummaa nu bira dhaabadha siin jedha. Kanarraan kana namni kun akka soodee nutti haasa'uu hin barbaannu bakka kana booda nama kana wajjin taphachuu hin barbaannu bakka nafsi gadaadha kun fidee bakka kanatti nu ajjeeseeran nama nu ajjeese wajjin immoo haasa'uu hin barbaannu nama gumaaf gumeetiin. Okay, isin ijoollee IDdhaan dhuftanii jechuudha. Oolman birrii kuma 500 fi 60 kaffallee garuu ji'a burbuusedha. Ji'a furu keessatti guyyaa tokko eessa jirtu jenne mana argaa bulchaa ture hin qaba si galee namichi ijoollee bulchaa ture illee hin jira. Ansara leellaan tan koora leellaan takka shin kenne illee hin jira. Anto gaafachaan anto ijoolleen kun haasa'atan. Anto ijoolleen kun haasa'atan. Mako gift mako yeroo tokko olma Mubarak fan tirree dhiifama Jimbaa Nuraddiin faa kan darbe dhiisa ta'u kan dhufu furmaata haa kaa'u. Eeliyaasii kan darbe dhiisi kan darbe ijoolleen irree haa dhiisanii atillee dhiisi kan dhufu furmaanni maali ijoollee tanaaf furmaanni ati qabdu maali furmaata lafa kaa'uu fi danda'uu qabdu. Kan darbe kanas saamunaa shaaworii bittee fi manas kireessitee fi haa ta'u jennee bira dabarra kan dhufuu fi tokkoffaa maatii keessa biyyatti laali. Ijoolleen kuni birrii 600, 500, 400 kaffalanii dhufanii biyya kana keessatti makaraa kana hunda mankaraaranii arganii galanii maatiin kee mataa fayyaa nagaa jiraatu jettee yaadin maaliif jennaan akkuma haati kee hojjetee na jijjiiraa hojjetee tofis anas jijjiirette si abdatte haati isaaniitillee lafa qabdu qabsiistee saa qabdu koleerraa gurgurtee qotee qabdu qambara keessaa gurgurtee birrii namaa liqeeffattee ijoollee kana as ergite. Hireen ijoollee kana si harka jira. Kan darbe dhiisa, kan darbe na waa yakkinaa bakka kan dhufu furmaanni maali? Furmaanni ati ijoollee kanaaf keessu maali? Irra keenya badda huruudhaadha Oromoon gaafa mammaatu. Isin obsaa ijoollee, isin obsaa isin kana booda wanni isin deebisu hin jiru. Ijoollee isin obsaa qo'aafachaa. Isin obsa kana booda inni haasofuu saadhiisuusi ulmaa isinillee kan darbe akkam ture echan bahee echan galee odoon taane kan dhufu hiree ijoollee kana qaraamaa irra jiru dandeessee irraa kaffaltee kana booda ijoollee kanaaf waraqaa isaanii xumuruu fi dandeessamoo hin dandeessu furmaata dhufu lafa kaaya. Kan dhufutti ijoolleetti reebbisooti isaanii garaadhaa baastanii miidiyaa irratti nutti hin boojjisinaadha. Ijoollee isin immoo obsaa kana booda waraqaa keessan qofa karaa ittiin xumuru furmaata isinii kaa'u malee wanti harka isaatti isin deebisu tokko iyyuu hin jiru. Obsa godhadhaa isin. Oolmaa isinillee kana furmaata duraa bakka. Darbe nagadatan malee. Maaloo tokkicha naangaa mee tokkicha naan. Hin sobaa. Isa amma asirratti afaan damma dibatee dubbatu kana birii akka amma asirratti haasa'u isinitti fakkaate. Nuti isintu sobaa isatu sobaa hin beennu isinii waaqa fi isintu beeka. Waaqa isinii oliiti fi isintu wal beeka nuti hin beennu. Isintu sobaa moo isatu sobaa hin beennu nuti. Hundi keessanuu asirratti baatanii afaan damma dibattanii haasa'uu dandeessan. Nuti kan barbaannu furmaata isa dhufuuf. Laal ganna darbe mana hin ijaarratan. Yookiin ganna darbe osoo maafan mana ijaarratanii hin komatan. Kanuma dhufutti jabaatanii mana ijaarratan. Kan dhufuuf furmaata kaayi Eeliyaasatis. Ijoollee kana hireen isaanii si harka jira. Nuti koomishinii si wajjin hin nyaanne kuma afatu dirroo yeroo tokko daqiiqa takka qofa baay'ee rattu. Ilaan Eeliyaas nuti si wajjin birrii 500, 600, 400 ati ijoollee kanarraa fudhatte kana nuti si wajjin hin fudhanne. Si galee Oromummaa obbolummaa dhiigaaf lafeeti yoo jenne diraama 50 walitti fuunee ijoollee kana guyyaa 2-3 nyaata bituu fi dhugaatii bituu fi dandeenya. Garuu hireen ijoollee kanaa si harka jira. Situ biyyarraa fide waan ta'eef jechuudha. Kan darbe nutti hawaayaquu dhiisati situ sobaa isaantu sobaa jira hin beennu nuti. Sintu wal beeka. Amma kan dhufu furmaata nu kaa'e Eeliyaas. Xumuradheeraan dirribaatti fufi.
Ayyee anama kaleessas ta'ee har'as Elias hin dubbanna. kanaaran hakinna. Takkaanuu hin dubbanna malee haasawaa. Mucaa kanaaf carraa kennaa fi maalo mucaa kana hafixatuuti irraa haasaa ishis dhiifamu. Ani Eliyaas kiisaa hojii galcheeraadha. Kiisaa hojii galcheera yeroo baay'een hojii galcheedha. Eegga gaafa dhufee jechuudha. Eeggan gaafa Itoophiyaa gahee asitti bu'ee jechuudha. Isa miti kan dhufee na fuudhee jechuudha. Anaan margaa biraanuu mucaa Mubaarak bira jiru. Isa miti kan nu fidee jechuudha. Asitti ispoortiitti buunee jechuudha. Nama biraa dhufee nu fuudhee mana jaasaan nu galchee achitti paaspoortii kiyyan kennee jechuudha. Margaan jedheen paaspoortii kan kenniini ankoo takkan kenne ankoo achumatti qabamee haa ta'u. Amma teenyeen teenya gaafa nu ariyan immoo nu ariyan hin jedheen. Margaa biraanuu galchitanii isarraa dhaggeeffachuu dandeessu. Mucaa Mubaarak bira jiru jechuudha. Gaafa paaspoortii amma qabatanii gaafa naariyan jedheen margaadhaan jechuudha. Achii booda ani paaspoortii kiyya qabsiisee bulaan jira. Birrii naa ergitee siisterii kiyyatti daawwalee birrii naa ergite paaspoortii kiyya achii fudhadhee jechuudha. Bahee jechuudha. Amma lammaffaa oddoo biraan galee jechuudha mana biraa. Achittis paaspoortii narraa qabatanii jechuudha. Isaan hojii galche jedhee maal jedhu kan. Rakkina amaa keessan ture samma sirratti afaan damma dibatee kana godheef gisee lammaffaan gatame too naa ta'e maafan miidiyaa irratti ba'a. Naa ta'uu dinnaara miidiyaa irratti bahe. Kanaan dura nagate ammas nagate lammaffaan gatame jechuudha. Eeggan dhufe ji'a 3. Waraqaan kiyya too qaraamaa keessan galiin naa dhufe. Guyyaa 10 irraa qaba eeggan naa dhufe waraqaan kiyya. Har'a ji'a 3ffaadhaan eeggan dhufe. Ji'a 3 fixee arfaffaa qabachaan jira jechuudha. Waraqaan biyya irraa kan naa bahe otoo qaraamaa keessan galiin naa bahe. Torban 3 jedha sayyuu. Torban 3 akka har'a naa dhufee tar'aan isarratti ergilaa asiin qaba mobaayilii keessaan qaba. Sin erguun danda'a jechuudha. Kanaafuu namichi kun jechuudha. Lubbuu keenya baaseera jechuudha. Lubbuun keenya baheera. Garuu immoo uummanni Oromoo naa jiraatu. Uummanni bal'aa. Sabni bal'aa jiraatu. Otoo uummanni Oromoo nama tokko taate nuti duuni irra hin jiru jechuudha. Garuu immoo uummanni Oromoo haa jiraatu. Har'a nuu birmattanii har'a akka sagalee keenya dhageessifan mana kana dhufne nuu jiraadha. Kanuma isiniin jechuu barbaada. Inni xumurate taanaan ani yaadaan qaba. Yaada tokkoon qaba. Eeliyaas Abdataati bishaan kuni kan nu fide jallaalaadha. Dubaayii hin baasirraa dhufee saarjaadhaan nu fuudhee gaafa dhumnu maakiinaan dhufanii nu fudhanii mana jaasaa nu galchanii mana jaasaa torbee lamaaf nu jibsanii achirraa booddee obbiraa nu fageessee biyyaan taanetti nu dabarseera. Utaan taane nu tursiise achi sana garagalee nyaata nyaatanii dhuddanii bishaan dhuddanii moo maal taatanii jedhee nu bira dhaabachaan ture mucaan kun. Amma ammaatti rakkin amma nan jedhamne nurraan ga'ee jira. Maatii keenyaaf ilmoodha. Isa biratti tuffatamne malee asitti biyya kanatti dhugaa rabbiiti. Ani bakkee irratti antuutatu kabajama. Ilmoon namaa hin kabajamtu as keessatti. Oromoon nu fide Oromoon nu kabaju. Eeliyaas nu kabajuu dide. As keessatti antuutatu bakkee deemee antuutatu kabajama. Ani antuuta bakkee irratti argeen. Ani immoo haadha koo fi abbaa kootii ilmoodha. Yoo jaradhes. Garuu jechaadha. Ani akka namummaatti Eeliyaas irraa abdii kuteera. Akkamittiin abdii kutee ani amma namummaa na dhukkubee jennaaniin kottu mana kiimina keessi Eeliyaas jennaan mucaa warqinaa jedhamu tokkotu nu faana roomii nuti nu faana gala. Mucaa warqinaa suni mataa isaatiin bahee kiniinii naa bite kiniinii naa bite naa fide. Ani na dhukkubee guyyaa lama ciisee algara guyyaa lama ciisee ani gangaladhe kuno mucaan kuni wajjin biyyaa dhumne dammasaa jedhama wajjin biyyaa dhumne mucaa kana. Isas illee dhukkubeetu siree irratti rakkachaa ture wajjin rakkachaa ture innis immoo akkasuma nafaana rakkachaa ture wajjin dhumne mucaa kana faana. Amma ammaatti rakkina hedduu keessa galee jira. Maatiin keenya illee rakkina hedduu keessa nu isa asitti rakkannu miti. Maatiin keenya illee rakkina hammana hin jedhamne. Jaran hammana hin jedhamne kan nurraan ka'e jararamaa jiru. Amma ammaatti furmaata tokko hin arganne Oromoon keenya yoo rabbiif jettanii yoo rabbi sodaattanii nu bira dhaabban nu gargaara. Ani karaa Eeliyaas gargaaramuu hin barbaadu. Kanaan booda nan gargaarama immoo ta'e karaa hin baasin na gargaara. Ta'uu baannaan gara biyyaatti deebi'ee akka hin galu hin barbaadan. As gubbaatti anaaf carraa kennaa dhiifama faana barbaadanii anaaf kenna as gubbaatti tulis. Foorestiraansi isin dhumnaanii guyyaa tokko hin bultanii. Sooyee. Ani kaampaanii isin galcheen hojii isin hojjechi kaampaanii mataa isa danda'e hin qabu Eeliyaas. Hojii nu galchu tokko dhabeera. Edda nuti dhumne biizaa ji'a tokko naa hojjete. Biizaa naa dheeressitamu akkami jennaan siifaa
Anaaf bisa ji'a tokko naaf hojjete. Bisaan ji'a tokko immoo hojjetamee hin beeku. Maalan godha Eeliyaas bisaan ji'a tokko narratti dhumeera karaa mana seeneera narratti lakkaa jira jennaan qaraamni har'a birrii 2,100 fi birrii wayii narratti lakkaa jira yeroo ilaalchisu jechaadha. Karaama kana narraa kan faltamu akkamii jennaan kullu bal'ii deemi hojjedhuuti kan faladhu ofirraa kan falinaan jedha. Ani kullu bal'ii hojjedhee akkamittiin kan fala gaafa kaampaanii na si galche kaampaanii si galchee na adii sirraa hojjechiisa naan jedhe. Kaampaaniin birrii 4,380 itti kan malee dhufe riisiisaa nan qaban. Qixxee firii viizaa na fide. Ijoolleen firii viizaa kan ittiin dhufan birrii 500 fi 60 wayii dhufan 600 dhufan. Ani qixxee gimmaashaa waliin kan falee dhufen. Ani karaa mataa gooti. Faazariin koo sangaanatti gurguree lafa natti gurguree. Maatiin koo qabeenyallee amma na jedhamne natti balleessanii. Amma hammaatti ji'a 3 guutuu. Karaamni narratti lakkaa'e amma obbolummaa Eeliyaasiif obseen dadhabe. Ani kanaan boodatti ani gara biyyaatti galuun barbaada. Gara biyyaatti na galchaan hin jedha. Galatoommaa ani jechuu barbaada. Ajiraadha. Tole dhimmi keenyallee kan keenya lamaa wal ilaallata akkuma bishaan dhugan ijoolleen bishaan kennaa fi yootiin cina jiraate ilmi dhiira rakkatu malee hin bo'u. Inshaallah haguma ilma dhiiraa boossiste atis guyyaan tokko jireen kee akka kana si gooti abshir. achitti guyyaa muraasa deebi'ee nu ilaalee bakkaan ergasii immoo hojii nu bachii gaafa nuti jennu asii fuudhee baadiyyaa bakka ilmoon namaa hin jiraatan jedhamnetti nu erge isayyuu taasiin geessitee iddoon taanetti nu gattee botaan taanetti nu gattee botaan taane sana turre akkan taanetti deebinee nama kadhannee nama dawwalchiifannee isayyuu immoo lookeeshinii nu ergi jenna lookeeshinii nu erguu didee lookeeshinii malee deemaa turre meetira dheeraa kiiloomeetira dheeraa deemnee lookeeshinii malee jechaadha. Lookeeshinii malee deemnee akkan taanetti isayyuu iddoon taanetti botaan taanetti nu buustee taasise. Achi gaafa deebinee jennu dhumnee mana jaasaa gallee kadhannee lookeeshinii ergisiifannee mana jaasaatti deebinee otoo dhumachi teenyu ana na dhukkubee gaafa na dhukkubee jedhu mana kiimina geessi jennaan dhufee mana kiimina geessuu dide. Achiin siistarii kooti dawalee siistariin koo jala jirti amma seenuu dandeessi. Siistarii kooti dawalee gaafa siistariin koo birrii 300 irratti ergitee jettu birrii 300 sana isarratti gaafa godhanyaa isaa irratti ergisiise godhanyaa sana irratti gaafa ergisiise jedhu birrii sana fuudhee dhufee mana kiimina geessuu na dide. Mana kiimina geessi ishiin achi irratti daawwaltii as jala jirti amma seente isinitti himuu dandeesse jechaadha. Isanin irratti kan falee dhufe maleeyyuu haaraa achi ergite mana kiimi geessi jettee birrii irratti ergite. Achiin mana kiimii dhufee na geessuu dide. Na geessi jedheen kadhadhe na geessi jedheen kadhadhe maaloo na geessi jedheen kadhadhe dhufee na geessuu dide. Akka kana birrii 300 sanallee na dhoowwatee boo'ee boochisee waan itti nyaannu erga dhabne jenne dhiyoo kana keessa birrii 300 natti kenne. Akkuma kanaa immoo birrii 300 sana erga natti kennee bakka otoodhuma goodaarra deemnu otoodhuma gaafa arganne iddoo arganne mataa qabannee mana namaa jala bullu isayyuu immoo bakka wayfaadhumallee dhabnee akkaataa ittiin fayyadamnu dhabnee gaafa mana nyaataa jala teenyee fayyadamna wayfaa sanallee akkaataa ittiin nu dhoowwisiisuudhaaf. Wayfaa sana gaafa kaanii nama fa'ii nutti erga achitti nu doorsisiisa. Nu nama sadii achitti nu doorsisiisa. Doorsisa isaa amma akkaataa ittiin doorsifamaa turre hin qabne. Wayfaa sana fa'ii achi dhaqanii maal godhu kenninaa fi ari'adhaa si gaafa jedhanii immoo innaa isaan achi nu ari'achiisanii botaa biraa deemnee botaa biraa mana nyaataa akkuma mana nyaata Itoophiyaa wayitee achi immoo mana nyaata Itoophiyaa sana fayyadamaa turre wayfaa deemnee tochaadha daandiirra. Mana namaa jala teenyee achuma bakka gaafa aduun nutti dhiyoo achuma bullaa achi immoo baaneet iddoo arganne immoo mataa qabannee bullaa kasaa ta'u akkana jennu bakka lana gaafa intinitti baanee jennu gaafa wallaanitti baanee kan mucaa dura kana bakka abba'ee gaafa sana laayifii seennee jechaadha. Gaafa laayifii seennee jennu achi nama muraasa seensisanii gaafa nama muraasa seensisanii jedhani nuuni baasii deemaa malee akkaataa kanaan hin furamu kan isa kanaan furamu jedhan. Gaafa akkaataa kanaan kan isa kanaatti intini ta'anii kan hawaaqa wallaanitti baasanii haasaa turanii erga immoo wallaanitti baasanii haasa'anii keenya achitti imbaasii deemaa nuun jedhanii tuttolee jennee imbaasii deemnee gaafa imbaasii deemne jennu imbaasiin nu beellame gaafa imbaasiin nu beellame nu bira dhaabatanii daawwalaniif guyyaa akkasitti ijoollee kan amma daandiirraa fuudhii jedhanii daawwalaniif achiin tole hayyee nan fuudha yeroo sana warra imbaasiitiin jecha warra imbaasiitiin tole nan fuudha nan kaasa daandiirraa tole jedheeni tole jedhee gaafa achi deebinee bakka ijoolleen taaksii kan falanii nyaata birrii nyaataa nu kennanii nu deebisanii deemnee gaafa deebinee jennu dhumnee mana nyaataa deebinee mana nyaataa sanatti immoo deebinee achuma jala teenyee wayfaa fayyadamne achitti immoo dhufee nu fuuchuu dide dhufee nu ilaaluu dide achuma ciinne
waan goonu dhabnaan mucaa si nu deemsise sana mucaa taaksii nu kanfalee nu deemsaa turetti dabalanne isa yeroo sana sin fuudha dhufeen daandiirra kaasa jedhe jarreen akkas jedhe amma ammaatti homaan hin fuune daandiirra jirra goodaarra jirra jenna mucaa wayii nutti erge mucaadhaan hin deemnu akkamitti deemna si faanaa sin beeknu hin deemnu jenna ka'aa rakkoon qabu jedhee geesse mana intini nu galchee mucaan gaafa mana intini nu galchee jedhu achi namni taaksii waan nu kanfalu dhabame mana jaasaan achitti nu gatee deeme mana jaasaatti nu baasan ammasii deebine borsaa ke achitti borsaa fi adii waan keenya qabsiifne baane goodaarra bullee asiimmoo gaafa imbaasitti irratti nu beellamanii imbaasii gaafa dhufne jennu achi teenye hin dawwalanii fi nan dhufaadha hin dawwalanii fi nan dhufaadha makkaa dhufuu dide gaafa jennu immoo akkaataa kanaan inni dhufuu dinnaan nu baasan achi nu bakka waan sin gochuu hin dandeenyu nu baasanii tole jennee baane otoo jennuu tumna dhaabannu bakka nama kana arganne nama kana faana wal quunna kanuma bakka namni Elu, Elias. Visa ke serat miti. Me waraka sanu erge waraka visa tinura eresite karena kita ni so visa waraka tini nura eresite sanu erge me elu sanu erge. Kamera miti sanu erge me menu erge me. So ye matara na kenne me. Warga chanu erge kuno. Diribasa atau saya roti nuir kira kong kabu warga tingginya ini sini karena menurut makan isa nuir ki. Derachuu baatee paaspoortiidhaan cheekii godhama rakkoon qabu isa rakkoon qabu jechuudha. Al tokko garuu Mubaarakis mootirraa kaafadhuuti waan jiru dhageenyee jirra hundi keessanuu amma tanaaf kennan ijoollee ammaatiif deebisni deebisa ijoollee warra masadanii kana. Raja tu rembe bojolan ninja. Haram mo koji galchira. Haram Muti kabadu basi saya muti kabadu bakkan dubbatte waan ta'eef deebisi kenna muti kabadu. Elias atamma kandar badisi kandar lafar raga ka utira lafar raga ka utira Oye moiti gode ko ilal Elias atamma kandar beol bae tabba kore garara gadi bu'e gubbadha gadi taale nu dhiisiti kan dhufuuf furmaata ijoollee tanaan mukaa'e. Igale hundi keenya afaan tokko dubbanna hiddi keenyatu wal keessa jira dhiiga keenyatu wal keessa jira kan darbe arraba tottolfattanii afaan damma dibattanii asirratti nutti naasayin dhiisi bakka. Osoo ati minaan laatte fi ijoollee kana akka dallaalonni biraa fidanii ushururuu jedhanii kufanii ka'anii hojii galchanitti hojii galchite wanna hunda goote feeraatte ijoolleen kun dhiira rasaasni hin boochisne rakkoon biyya hambaa imimmaan buusisaa jirti si galee ijoolleen tus waaqaa gaditti si malee homaa hin qaban biyya kana keessatti beeki. Si gala wanta isaan haasaan kanarra dartarteeti afaan damma dibattee damma daamuu haxaawwattee akkaatiin nutti tasaasoftu siif hin eeyyamnuti. Kan darbe nutti naasayin dhiisi. Isaan irraa dhageenyeerra waan ta'eef. Kan dhufuuf kan ji'a 8 qaraaman ji'a meeqa irratti lakkaa'es kan ji'a 2 qaraaman irratti lakkaa'es kan ji'a 4 qaraaman irratti lakkaa'es ijoollee tanarraa qaraamaa kana kaffaltee waraqaa isaanii sirreessuu fi dandeessamoo hin dandeessu. Kana qofa furmaa